akkam naga jirtu hordoftoota keenya baga jiraattanii har'a geessan isiniin jira. Guyyaa har'aa barnoota bareedduu takka qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Haga xumuraa viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatan maatii koo Naasir Horootu chanaala kiyyaa warri taatan hundi keessanuu akkam naga jirtu fayyaa keessan irra deebi'ee isin gaafadha. Isiniin jedha namoota yuutuuba kiyya hin beekneef dammoo yuutuuba koo share like subscribe gootanii maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafanna. Gamanuma dursamee osoo gara barnootaatti hin deebine yuutuuba koo isinitti mul'isa. Sana booda gara barnootaatti deebine jechuudha. Gamanumaan yuutuuba keessan seentu. Yuutuuba keessa erga seentaniin booda xiqqoo shabakatu wanta jedha waan ta'eef iddoo sarachii kunoo bakka lamiti maal irra argitanii achi rakkachuu kaastu. Gara achi rakkachuu kaastanii bakka kanarratti ni barreessitu jechuudha. Naasir Horootu jettanii bifa kanaan katabdan jechuudha. Bifa nama katabe kanaan katabdanii yookaan barreeffama kana argattu yookiin dammoo gadhuftanii lafuma bakka irra isinii qalamni jiru kana yogguu achi gachuu kaastan akkanatti isinii baa jechuudha. Kunoo yuutuubni koo isa kana bakka diimtuu kana hojjetan subscribe gootanii gamanumaa yogguu as tuttan dammoo akkanatti gaseentanii viidiyoo kiyya achi ilaaluudhaaf barbaadan kunoo akkanatti isiniif ol baa bakka kana dhuftanii subscribe bakka daalacha kana subscribe gootanii yoo akka inni isin bira dhufuu barbaadan isin mallattoo qulfiidhaa isiniif ol baasaa gadhuftanii mallattoo ol bakka jettu gubbaarra kaa'attanii hojjetan gamana xiyyaa qabdu san irratti viidiyoon an gadhiise battaluma isin biraan gaha jechuudha. Kunuuti viidiyoon an gadhiise hojjedhe kana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkasii akka like share subscribe gootanii maatii keenya taatan gamanumaan isin affeera. Gamanumaan gara barnoota kiyyaatti deebi'aa jechuudha. Isinitti dheeressu warroonni biyya kamuu keessa jirtan jechuudha. Nama biyya kamuu keessa jiru yoo barnoota isin fayyaddu barnoota ajaa'ibaa bareedduu akka jechuudha. San qabadhee isiniif dhufeetii jira. Hanga xumuraatti na wajjin turtanii gamanumaan kaatanii jechuudha. Barnoonni guyyaa addaa maal seetanii osoo gara barnootichaatti hin seeniin dura mallaqa biyya jirtanirraa gara biyya biraatti nama hawwalu warri barbaadan jechuudha. Mallaqa nama hawwalu yoo barbaadan akkaataa itti nama hawwaltaniin karaa salphaa ta'een akka itti nama hawwaltan biyya kamirraayyuu biyya kamitti nama hawwaluu dandeettu. Feetu Ameerikaa teettee, feetu Suudii teettee, biyya Itoophiyaa irratti, Suudiidhaa Kuweetitti, Kuweetii Dubaayitti bakka kamittuu nama hawwaluu karaa dandeettuun karaa salphaadhaan jechuudha akka barattan gamanumaan isin affeera jechuu kooti. Guyyaa addaa barnoonni kiyya kunoo gamanumaan gara barnootichaatti isin dabarsa. Googilii keessa seentuu jechuudha kunooti googilii akka gamanumaan gachuu kaastu. Gachuu kaastanii akkana isinii baasa. Bakka sarchii kana argattu jechuudha. Achi argattuttanii recharge jettanii itti barreessanii recharge jettanii akkana barreessitu jechuudha. Kunoo akka barreessitana barreessanii asirra gadhuftanii bakka kana cukaastu jechuudha. Bakka kana gachuu kaastu. Hogguu isin bakka san gachuu kaastan akkanatti isiniif fida jechuudha. Hogguunni akkanatti isiniif fide gamanumaan kunoo bakka qalam diimaan irra kana gachuu kaastu. Ammas akkasii hogguu isin gachuu kaastan barbaade ofiin isiniif baasa jechuudha. Ammaan barbaadutti jira. Barbaade isiniif fida hin eegnaa ganni barbaadutti akkasitti akkatti fayyadamtanii namni dhibee kanaaf rakkatee waan jiruuf akka gamanumaan nama gargaartan namni jaalallee qabdu kajaarsa qabdus kamaatii kee gargaaruu kaardii guutuu fi barbaadde gamanumaan guutaa jechuudha. Akka barbaadde jechuudha. Amma naaf xumuree naaf shabakaa kootii dhiifama. Kootii dadhabaadha jechuudha. Dhiifama isiniin jedha. Gamanumaan shabakaa koo sirreeffadha. Dhiifama guddaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Wanti nama mudannu hin jiru. Namoonni sirreeffadheetu jira shabakaa koo. Achitti galchitaniin booddee richaarjii jedhee barreeffatee lafuma sirra waan jiru. Akkasitti ol naan bayaa kunuuti bakka kana gatuutu jechuudha. Instruct recharge only recharge kunoo ka jedhu kana achirra gachuu kaastu jechuudha. Yogguu isin gachuu kaastan akkanatti barbaadee isiniif fida. Shabakaan koos baay'ee dadhabaadha waan ta'eef manifatinaan wajjin turaa isiniin jira hordoftoota kiyya. Amma barbaadee fida barnoota gaariidha. Gara deemnuun wal bira dhaabachuun barbaachisaadha. Kunoo amma naaf fidee jira jechuudha. United Kingdom jedhee naaf fidee jira jechuudha. Biyya nama erguu fi barbaadan san biyya inni jiru sanarratti tuttan jechuudha. Bakka kana kunoo bakka amma United Kingdom jedhee naaf fide kanarratti bakka gurraattii kana ni argitu jedhee ni yaada. Bakka gurraattii sanarra gachuu kaastu. Hogguu isin gachuu kaastan biyya guutuus akkana isiniif fida jechuudha. Akkuma argitan kanatti kunoo biyya guutuu isaa biyya isin barbaadan kana isiniif fida jechuudha. Biyyuma ati barbaadde biyyuma ati feete Chaayinaas ni jira biyya hin jirre jiru. Morookoon ni jira. Koongoon ni jira. Biyya hin jirre jiru jechuudha. Biyya hundi isaatu ni jira. Kunoo Itoophiyaan ni jira. Itoophiyaanis ni jirti. Yoo nama Itoophiyaa jiru erguu barbaadde biyya jirturra
nama Itoophiyaa jedhu arguu barbaadan achi qaxxuxxaa Itoophiyaa naa jedhee jira. Ofumaan gamana si dabarse jechuudha. Ogguun gamana si dabarse akkana ol si baase ati Itoophiyaa argatutti gamana si dabarsa. Ogguu ati gamana si dabarse akkana ol harkiftaa kunoo Itiyoo Telekoom jedheera jechuun kan Itoophiyaa naaf fideera jechuudha. Asirra qaxxuxxaa bakka Itiyoo Telekoom jedhu kanatti kanan barbaade siif fida ol harkifta jechuudha. Amma gamanumaan kunoo laala. Akkana siif fida jechuudha kunoo Riyaala 25 erguu barbaade birri Itoophiyaa 25 erguu barbaade 95 erguu fi barbaade kunoo Riyaala asii 13 birri 9 Itoophiyaa taati. Saantimii inni murattus kunoo gubbaa san jirti. Kunoo Itoophiyaatti illee hagana murata jechuudha. Akkana tartiibaan isinii fida jechuudha. Lakunoo hanga asii kana keessaatiif barbaade asirra gadi baastee yoo birrii 99 kana erguu barbaadde akkanuma gadi baastee jechuudha. Bakka kana ogguu akkasii gadi baastee kunoo bakka kanatti nambara si gaafata jechuudha. Amma koodiillee akkana siif fida. Nambara bakka kanatti si gaafata jechuudha. Kunoo amma nambara sanitti galchuudha. Amma nama fakkeenya si gaafadhu 19 jedhee akkas jedhee nama lakkoofsuma argee wayii itti galchuu akkas jedhee itti galchee bakka hin booda kontiinuu jedha. Gamanumaan deema jechuudha. Komishinarri kan kanatti mallaqa keessan qabu waan ta'eef gamanumaan deema jechuudha. Akkasitti akka nama erguu yoo barbaadan akkasitti namaaf ergitu. Ammas mee gamanumaan duuba deebi'an mallee biyya biraa erguu yoo barbaadan akkasumatti akka ergitan kunoo bakki sanuma jechuudha. Irra qacu kaastuu akkana barbaade isiniif fida. Inni hordoftoota kiyyaa wanti beekan xiqqoo qabu jechuudha. Lama bennuu wal deeggaruun wal dirqama. Hambi dammoo mallattinyaadha wal guddisaa keenya dammoo wal tuffataa wal xiqqeessa waan ta'eef wal guddisuunis keenya baay'ee itti ulfaata natti fakkaata. Hambi gamanumaan waan xiqqoo irratti waan guddoo argata waan ta'eef isinis warroonni YouTube chaanala hin qabnes akka YouTube chaanala banattanii gara YouTube chaanala deebitan nama Kuweetitti nama Kuweet jiru erguu barbaade kunoo Kuweetiin argatuudha. Kuweet dhenaa fide jechuudha. Amma gamanaan na dabarseera gara ol harkifadha jechuudha. Amma kunoo isin STC'n jira. Zayiniin jira Kuweetiin. Orreedoon jira jechuudha. Kana erguu yoo barbaade shari'aa namni sun harkaa qabu gaafachuu qabda bakka kanatti. Yoo orreedoo qabaate, yoo STC qabaate, yoo zayinii qabaate. Yoo orreedoo qabaate orreedoo argatuudha. Akkana barbaade siif fida jechuudha. Ogguun akkana siif fida ol butta kunoo jechuudha. Riyaala 22 Kuweetiin dinaara tokko taati jechuudha. Kuweetiin birriin isaa guddaadha waan ta'eef akkasitti ergitaa fi nama Kuweetiruu dinaara achi afuroo ergiteef insi isaa gahaadha jechuudha. Akka barbaadetti fayyadamuu danda'a. Akkuma kan dura isin irra mul'isutti achuma argattuudha. Gamanumaan lakkoofsa namaa sana sirra barreessite dabarsite jechuudha. Amma lakkoofsa irra barreessee ergisanitti bakka kontiinuu jechuu sana tutte ofirraa dabarsite jechuudha. Akkasitti akka itti fayyadamtanii bakka jirtan mara wal gargaartan ilmaan Oromoo hundi keessanuu akkasiin jedhaan barnoota biraatti walitti deebinutti nagaa haannaa tura fayyaa ta'a. YouTube koo like share subscribe gochuun maatii koo ta'an adeeggaraa isiniin jedha. Wanta beeknurraa haga beeknuun wal barsiifna jechuudha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa haannaa tura isiniin jedha. Galatooma.